Hordoftoota akkam jirtu nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa har'as viidiyoo haaraadhaan wal arginee jirra. Har'a wal wajjiniin kan nuti ilaallu akkaataa qopheessa guttoo fi itti qormaata qoraman konkolaataa uummataa tokko irratti yookiin hispaanii irratti yeroo darbe lakkoofsa tokko akkamitti akka qoramnu masanaakilii akkamitti akka qopheessinu waliin ilaallee turre. Har'a wal wajjiniin kan nuti ilaallu lakkoofsa 8 guttoowwan akkamitti qopheessuu dandeenya, akkasumas immoo warri qoraman akkamitti of eeggannoo guddaadhaan qoramuu qabu, akkamitti darbuun danda'ama kan jedhuu fi diteelii isaa sirriitti of eeggannoo guddaadhaan akkasiin hubattanii fi na wajjin na hordoftan abdii guddaan qaba. Na hordofaa waan guddaa barattu jedhee yaada. Egaa lakkoofsa 8 baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee konkolaachistoonni gaafa qormaata qoraman kan isaan ittiin darbuu dadhaban yookiin kan isaan kufan baay'inaan lakkoofsa 8dha. Lakkoofsa 8 kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf tooftaawwan nuti fayyadamuu qabnu sirriitti wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Yeroo lakkoofsa 8 kun ijaaramu yookiin tolfamu guttoowwan yookiin immoo masanaakilii yookiin shikaala 16 qaba. Shikaala 16 kana keessaa tokko illee kuffisuu hin qabnu jechuudha. Fageenyi guttoowwan gara harka bitaa jiranii fi gara harka mirgaa jiran gidduu kan jiru meetira 7.5dha. Walumaa galatti immoo jalqabaa kaasee hamma xumuraatti meetira 17.5dha. Bal'inni isaa immoo meetira 3.5 jechuudha. Bal'inni isaa meetira 3.5dha. Kanaaf baay'ee bal'aadha jechuudha. Uummata hispaanii irratti yookiin uummata tokko irratti baay'ee bal'aadha. Namni of eeggannoon hojjennaan akka salphaatti darbuu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf yeroo guttoo kana qopheessinu guttoo 16 isiniin jedheen jira. Haalli taa'umsaa guttoowwan kanaa maal fakkaata kan jedhu sirriitti ilaallaa jechuudha. Akkuma argitan karaa harka bitaa kana guttoon 4 wal fuuldura nam'anii jiru. Guttoowwan kun guttoo 4 asiinii akkasuma karaa olii guttoo 4. Bal'inni guttoowwan arfan kana gidduu jiru meetira 3.5 jechuudha. Asitti akka argitan meetira 3.5. Guttoowwan kun meetira 5 ol caala kaa'amuu qaban jechuudha. Meetira 5 jechuudha dheerinni guttoo arfan kanaa. Deebi'ee immoo akkas siqxanii yoo ilaaltan karaa harka mirgaas guttoon 4 wal fuuldura jijjiiru jechuudha. Guttoo 4 gara gadis guttoo 4 qixa tokkotti sirriitti istireetii ta'uu qabu meetira 5 irra taa'u jechuudha. Walumaa galatti immoo jalqabaa hamma dhumaatti meetira 5 ida'uu meetira 7.5 ida'uu meetira 5 meetira 17.5 jechuudha dheerinni waliigalaasaa. Bal'inni isaa isinis meetira 3.5dha jechuudha. Egaani haalli ijaarsa guttoo lakkoofsa 8 kana fakkaata jechuudha. Guttoo 16 qabaachuusaa guttoon haala kanaan dhiifama qophaa'a jechuudha. Yeroo tokko wanta yoo sararri yookiin daandiin keenya waan akka adii wayii dibama yeroo tokko argitaniitu yoo ta'e caafii kanarraa asii ol xiqqoo meetira 3 deemanii waan adii wayii dibu. Waan adii kana asitti argitu yoo ta'e waan adii wayii yookiin immoo shikaalumatu kaa'ama. Shikaalli keenya egaa yookiin muka ta'uu danda'a akkaataa biyya keenyaatti. Akkasuma asiinis gadi siqanii meetira 3 akkas gadi siqanii waan adii wayiitu dibama. Yoo immoo waan adii dibuu baatan immoo shikaala wayiitu kaa'ama bakka kana jechuudha. Kana jechuun maa inni konkolaachisaan gaafa qormaata qoramu sarara kana ala bahuu hin qabu jechuudha. Asiinis kana ol darbuu hin qabu, asiinis kana gadi darbuu hin qabu jechuudha. Egaan kana fakkaataa haalli kaa'umsaa guttoo keenya jechuudha. Garuu eessaa garamitti jalqabna gaafa konkolaachisnu yookiin immoo gaafa qoramnu garamitti jalqabna jechuudha. Gaafa qormaata jalqabnu gaa kallattii bitaa kanaan dhufna jechuudha. Kallattii bitaa kanaan dhufna waan ta'eef harka mirgaa keenyatti cabsan akkas gadi waan ta'eef kallattii bitaa kanaan jalqabna jechuudha. Asiin jalqabee itti aansuun istireetii dhufee
haala kanaan gadi cabsatee ba'a jechuudha. Kanaaf asirratti waan nuti gochuu qabnu egaa dura asii gaafa kaanu guttoowwan fuuldura jiran kanarraa fagaannee ka'uu qabna jechuudha. Akka nutti mul'atutti seenterii irra godhannee ka'uu qabna. Deemnee gaafa guttoon keenya konkolaataan keenya guttoo dhumaa kanarra qaqqabe konkolaataan keenya gommaan duubaa keenya guttoo istireetii kanarra gaafa ta'e cabsachuu gadi jalqabna jechuudha. Argitanii cabsachuu gadi jalqabna. Haala kanaan seenterii eegnee deemna jechuudha. Kan biraanii asitti waan nuti gochuu dandeenyu meetira 7.5 kana walakkaa kana irratti as dhufnee as geenyee istireetii nuun galle yoo ta'e kana osoo hin seeniin guttoowwan 5 kana keessa osoo hin seeniin walakkaa kana irratti konkolaataa keenya fuulduraa duubatti butachuudhaan istireetii galfachuu hin dandeenye jechuudha. Walakkaa kana irratti sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Garuu keessa seennee guttoowwan kana gidduu erga seenne duubatti deebinee sirreeffachuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti hubachuu qabdu. Guddaan maanni ispookiyoo keenyaan guttoowwan duubaa ilaaluu danda'u akkasuma fuulduraan ilaaluu danda'u jechuudha. Asitti taphni guddaanii isa kana sirriitti waan gootan beekuu qabdu. Warra isin shaakalchiisaniin eessa geessanii guttoo kam ilaaluu akka qabdan karaa bitaa fi karaa harka mirgaa keessanii guttoo akkamitti kontirool gochuu akka dandeessan sirriitti warra isin leenjisanirraa sirriitti baruu qabdu jechuudha. Kana booddee konkolaachisaan kun bahee erga as ga'ee booddee maal gochuu qabaa? Fuulduratti siquu qaba jechuudha. Fuulduratti siqee guttoon kun lamaan ammatti mul'atutti fuulduratti siqee istireetii edda guttoowwan kana argate maanni duubatti deebi'uuf deema waan ta'eef konkolaataa isaa hin garagalfatu. Akkuma bahetti duubatti deebi'uuf jira jechuudha. Kanaaf guttoowwan kana ilaallatee erga seenterii irra godhatee booddee duubatti deebi'aa dhufa jechuudha. Haala kanaan duubatti immoo deebi'a jechuudha. Kallattii baheerra otoo hin dabiin bakka kana yeroo ga'e cabsachaa istireetiidhaan bakka dhufetti deebi'a jechuudha. Kanaaf gabaabumatti haalli isaa kana fakkaata. Egaan akkuma dura isiniin jedhee guttoo tokkitti kuffiseera taanaan guutummaatti lakkoofsa 8 kufuu isaati jechuudha. Kanaaf guttoo tokkitti kuffisuu hin qabdanii milikkita adii kanaa ala bahuu hin qabdanii karaa oliis karaa gadiis jechuudha. Kan biraan immoo walakkaa kanatti guttoo 5 kana asitti asiinis guttoo 5 kana asitti fuuldura duubatti maarshii deddeebifachuudhaan sirreeffachuun hin danda'ama jechuudha. Konkolaataan keenya as geenyee yeroo deemnu san nuuf hin galle yoo ta'e sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Garuu keessa erga seenne guttoo 5 bitaaf mirga keenya jiran kana gidduu erga seenne duubatti deebinee sirreeffachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf isinii galadhee abdiin qabaa. Asirratti waan isinii hin galle yoo jiraate koomentii irratti barreessaa. Gaaffii qabdaniin isiniif deebisuu yaala. Akkasuma koomentii warri na gochaa jirtan yaadanaaf barreessaa kan jirtan guddaan isin galateeffadha. Akkasuma hiriyoota keessan biraanillee akkasin geessan abdii guddaan qabaa jechuudha. Egaan viidiyoo kana hordofuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Yaadaanis gaaffiinis waan hundumaan na bukkee dhaabadhaa. Akkasuma subscribe share gochuudhaan viidiyoo kana namoota biroodhaan gahaa. Kun hojii guddaadha. Namoonni akka sirriitti konkolaachisummaa baranidha. Jireenya isaanii, qabeenya isaanii akka isaan eeggataniif baay'ee gargaara waan ta'eef viidiyoo kana hordofaa. Viidiyoo baay'eetu hojjetamee jira waan ta'eef akkasiin hordoftan abdii guddaan qabaa. Galatoomaa, nagaa ta'a.